atimmoo tokko jechuun waaqa isan taasifaniif abbaan tokko jechuun waaqa isan taasisu jettee kutaa macaafa qulqulluu iddoo tokko dubbattee waliigaltee kaayyooti jette waliigaltee kaayyooti abbaan manaa fi haati manaas fakkeenya fudhattee jechuudha. Inni gabaabaatti ani amma Yesuus waaqa ta'uusaa macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 fi 7 baasee dubbisuuf waan naan mijanneef baastee nu dubbisi. Adara kan kee isa san xumuri meeti isuma sii kennaa jira ko akka ni waaqa ta'e sin jenne ani waan sin jechuu jiru waan si taasifeena hubattee jirtaasa. Eshi waan sin jedhe nu bananatti bakka anaafi abbaan tokko jechuu waaqummaa agarsiisaa nan jette akkamitti waaqummaa agarsiisaa sin jedhee ragaa sii kennee macaafa keessatti tokkummaa wanni macaafa keessatti tasuma taate si galtee tokkummaa wanni jedhamu macaafa keessatti tasuma taate akka tiiktu kanatti dhufeen jiru sin jedhee. Malee amma kiristaanonni miira keessa seenanii tuman akkana jedhan malee wanni kun sirriidhaa miti jedhee si deebisu jira. Kiristaanota miti kan jedhe kana tokkummaa agarsiisuu naan jette mee ati walqixxummaa agarsiisuu naan jette naafiiki. Kiristaanota miti kana sirreeffadhu kiristaanota miti kana kan jedhe waaqa kan jedhe kiristaanota tun taane iddoo kanatti Yesuus yoo daayirektii waaqa jedhee hin barreessine ta'e iddoo sanatti hin jenne ta'e aniif abbaan tokko jedhe kanaaf abbaan sun waaqa erga ta'e Yesuusis waaqa. Kutaa macaafa qulqulluu isa dabalataa macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 fi 7 sii kennaa jira akka kanatti hubadhu. Waan sin jedhe ejoo afaan Oromoo kiyya kun nama galuu dhiisee jiraasa. Siifisii galuu dide ka waan dubbata afaan Oromootiin dubbataa jiru. Isin dubbii ijoo gaafa isinitti dubbatanii akka dubbiin namaan galletti micciirtanii dubbattu. Yesuusii waaqa ofiin hin jenne kutaan kun Yesuus waaqa ofiin hin jenne tokko ta'uu isaanii hin argisiisu jette. Ani immoo maal isin jechaa jira wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsi 30 kuni gooftaan Yesuus Kiristoos anii fi abbaan tokko jedhe anii fi abbaan tokko inni jedhe sun atisitti waliigaltee dabarte waaqayyoodha jettee anis itti amaneen jira waaqayyoodha. Kanaaf immoo ati tokko miti jettee Yesuus waaqa miti erga jetteeti tokkummaa hin mul'isu kuni jechaa jirtaati. Erga ani waan anaafee qubaan qabdu natti fakkaata yeroo takka meera si deebi akkasii galu ani waan dura si gaafadhe abbaa nagaa ka jettu ani Yesuus Kiristoosii waan sin jedhe Yesuus Kiristoosii ani waaqa jedhee ibsee jira sin jennaani naan jette mee naa kenni jennaan anaafi abbaan tokko ka jedhu bira naadha. Inni kuni waan tokkummaa inni kun tokkummaan isaadha tokkummaa kaayyootii malee tokkummaa walqixxummaatii miti akkasitti hiikamuun qabu. Phaawulosiyyuu akkasitti hiiknee jedhe sitti himeen. Na dhaga'u jirtaa miti isaa. Phaawulosiyyuu waan kana wayita ibsu Yesuusiin sadarkaa isaadhaa waaqa gadi godheetiin dubbate. Si galu jira waan isin jedhe kun. Phaawulos mataan isaatu Yesuusii waaqa gadi godheeti garuu kaayyoo keessa tokko godheetiin dubbate. Inni muka dhaabee fi ka bishaan obaasu tokko jedheetiin ibsee. Inni muka dhaabee fi inni bishaan obaasu waan garagaraati kun hojjetaadha kun ammoo abbaa qabeenyaati. Fakkeenya wayita ibsu inni waaqayyoon gubbaa godhee Yesuusiin ammoo jala. Dhaga'u jirtaasaa? Amma dubbadhu dhaga'ama. Hayyayye. Akkasiin jedhe akkasiidha. Waliigalatti alaa kulla haaliin wannan sin jedhe isa kana macaafa keessatti Yesuus Kiristoos abbaa wajji walqixxummaa osoo hin taane kun agarsiisu kaayyoodha. Wanni achi dura dubbataa ture mee wanna siyaa dubbisu lakkoofsa 24 irraa siyaa dubbisu mee xiqqoosiidha. Yohaannis hima san jechuudha akka ati waan an jedhe kana kijiba jettee akka ittiin qabanne mee Yohaannis hima kana boqonnaa masan lakkoofsa 24 irraa siyaa dubbisu xiqqoosiidha. Maal jedha? Yemmuu jedha warri Yahudotaa isatti naanna'anii ati hamma yoomitti garaa keenya rarraaftaa? Masiihicha yoo taate keessaa baasii nutti himii ittiin jedhan jedha. Masiihicha yoo taate nutti himii jedhanii jenna. Kana irratti Yesuus deebisee ani isinitti himeera isin ammoo hin amantanii. Hojiin ani maqaa abbaa kootiin hojjedhu hundinuu anaaf dhugaa hin ba'a jedha. Hojiin ani maqaa eenyutiin maqaa abbaa kootiin hojjedhu hundinuu anaaf dhugaa. Jarrummaan keenya isin garuu hoolota koo keessa waan hin ta'iniif bashannannaa yaanii ni barjara kanaan.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hoolonni koo garuu sagalee koo hin dhaga'u ani isaan beekaa isaanis na duukaa hin bu'u ani jireenya bara isaanii nan kennaa isaan barabaraan hin badanii namni tokkollee harka koo keessaa isaan hin butatu jedhe. Abbaan koo inni anatti isaan kenne hundumarra guddaadha. Homtuu harka koo keessaa isaan butachuu hin danda'u. Abbaaniif ani tokko jedhee dubbate. Dubbii akkanatti umure sii galee lakkoofsa 24 irraa kaasa. Wanni haasa'u jiru waan hoolota rabbiin itti kennuuti. Hoolota rabbiin natti kennee jechuu jira. Hoolota kan namni tokko narraa butachuu hin danda'u aniif abbaan tokko jedhee gadi xumure. Dubbiin kun akkanumatti olaalte jechuudha.